Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii addaa televezyiinii OBS qophii addaa keenya miilanaatiin dhimma ABO'tiin wal qabatee keessattuu wal dhabdee adda bilisummaa Oromoo gidduutti yeroo adda addaa uumame kan miilanaa irratti xiyyeeffanne keessummaa tokko affeerranne irra keessummaan keenya obbo Qajeelaa Mardaasaati. Caaseffama duriitiin obbo Qajeelaa Mardaasaa sabquunnamtii adda bilisummaa Oromooti. Amma immoo kora miilanaa kora lammaffaa biyya keessatti adda bilisummaa Oromoo waameen hayyuu dureetti taanaa ta'anii muudamaniiru. Waamicha keenya kabajanii gaaffilee nuti isiniif dhiyeessinu fudhattanii mariidhaaf waan nu argamtaniif maqaa daawwattoota televezyiinii OBS ulfaadha. Isinis ulfaadha waan naaf hirtaniif. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya addaatiin isaa wajjiniin marii gochaa turra. Mee jalqabuma irratti wal dhabdeen miilanaa adda bilisummaa Oromoo jidduutti uumame keessattuu ji'ootan 7-8 darbee kana keessa wal dhabdeen akka ture miidiyaalee hawaasaatiin miidiyaalee tokko tokko irratti simamaa ture. Maal inni maddi wal dhabdee kana obbo Qajeelaa? Tosarraa jalqabne. Maddi wal dhabbii kanaa yeroo garagaraatti ibsineerra miidiyaa fi ibsas baasaa turre. Wal dhabbiin dhaaba kanarraa mitillee amma bifa kana qabatee yaa dhufu malee waggaa 23 natti fakkaata har'a waggaa 22-3 keessa jira barrisaa. Dhaabi kun baroota kan hunda waldhabbii keessa jiraate. Rakkooma keessa waldhabbiidhuma takaaroodhuma keessa jiraate. Kun maali hin deddeebi'ee kun sababi isaa maalirraa dhufaa jennee yoo ilaalle maali inni jettee yoo qoratte akka tokkotti waa keessaa dhabdaa akka tokkotti immoo waldhabbiin kun waldhabbii sirnaan deemuu fi sirnaan deemuu diduuti inni guddaan. Jaarmiyaan tokko akkatti hojjetu qabaa, seera qabaa, sagantaa siyaasaa qabaa. Keessaa heerattiin akka jaarmiyaatti hojjechuudhaaf, socho'uudhaaf seerratti tolfattee ittiin deemtu murteessaadha. Kaayyoo galmaan ga'uu barbaadu tokko sirna ittiin qabsooftee, tarsiimoo ittiin qabsooftee galmaan geessutu jira. Kana keessaa tokko ijaaramuudha. Ijaaramanii sadarkaa adda addaatti hojii qooddatanii heerri qoodee heeraan qooddannee waan heerri jedhu irratti hundoofnee sirna sana keessatti waa hojjechuu. Yoo sana hojjenne hojiin sun naffallata, qindoomina qabaata, milkiin illee ni argama. Kana amma yeroo darban kana wanti nuyi agarre seeraan deemuutu hin jiru. Seeraan baafannaa heera dambiitti mul'ataa jennee dimokiraatawaa fakkaatu tokko harkarraa ni qabna garuu isa lafa gatameeti namni gaafatamitti kenname akka barbaade karaa barbaade deemu dhuunfaadhaan socho'uu gartuu tolfachuu fedhii ofii keessa oofachuu fedhii murnaa keessa oofachuu dantaa keessa barbaaddachuu waan kana keessa. Ammoo jaarmichi biraandii waan qabuuf adda bilisummaa Oromoo dhaaba beekamaa dhaaba jaallatamaa gaafa iddoo kana turre bara 84 gaafas turre yookaan 92 gaafas turre namni guddoo jaallataa guddoo hojii baay'ee hojjete dhaabi kun gaafas. Isheen kuni qabeenyaa taate argamte jechuudha. Qabeenyaa guddaa ta'ee kan namni ittiin jiraatu occupationii godhatee keessa bakka qabatee maqaa kanaan jiraatu ta'ee jechuudha. Kanaaf milkiin dhabame. Hoogganni silaa kan inni ittiin madaalamu bu'aa ittiin buusuun ture. Warri waa fiduuf tattaafatan hooggana keessaa warri yaada qaban, mul'ata qaban, yaada dhiyeessan moggaatti dhiibamu. Maqaa adda addaa kennamaaf label godhu
dhugaa as jiru dhiisanii haqa lafa kanarra jiru dhiisanii waan biraa bakka irratti facaasanii burjaajii uumuu miseensa gidduutti burjaajiitu uumamaa hooggana gidduutti wal falmii dhufa akkasitti adda baba'uun kun egaa waan haaraa miti jechuudha. Kun isa dhumaa ta'eeti. Mee akkuma kaastanii amma 90moota keessa 80moota keessa hooggantoota dhaabichaa buleeyyii keessattuu hundeessitoota turan jidduuttis rakkoon akkasii uumamaa dhufe. Akka fakkeenyaatti bara obbo Leencoo Lataafaa keessaa ba'anis obbo Galaasaa Dilboo keessaa ba'anis akkasuma immoo amma gara dhiyoodhaas immoo jaalala dhaaba kanaatiin rakkoo uummata Oromoo irra ga'uun namoonni dhuunfaa gara keessanitti makamanii akka Jeneraal Kamaal Galchuu akka Jeneraal Haayiluu Gonfaa namoonni akkasii wal dhabdeedhuma kana keessa akka keessaa bahan miidiyaaleedhaan himamaa ture. Wal dhabdee akkasii kana mariidhaan furachuu hin danda'u dhaabichi. Aadaa mariitu turre hin jiru. Marii ilaaf laamiidhaan wal amananii waliif qulqullaa'anii qulqullummaadhaan dubbii hiikuutu hin jiru. Akkam godheetanii shiraan nama kana injifadhaa yoo maal godhe nama kana hojii ala godha jedhamee nama hojii ala taasisuutu hojii ture hooggana garii biratti. Gaafa rakkoo nama yeroo garagaraatti kaka'u kuni teenyee waltajjii sirnaatu jiranii waltajjiin akka waltajjii gumii sabaa teessuma gumii sabaa jira. Teessuma koree hojii raawwachiistuu jira. Bakka akkasitti geessanii xarapheezaa irra kaa'anii ajandaa isaa lafa kaa'anii ifa godhanii dubbachuudhaaf tokko namni iddoo qabatee ajandaa sana hundeessu. Ajandaam akkasiifu ulaan bunu. Walgahiinuu yoo taa'e dhimma akkasii ajandaatti naaf qabamullee jettee yoo gaafatte waan sun waa kaasti booda qeeqa kaasuu dandeessi namni yaada sana fudhachuu danda'a kan jedhuun downplay godhama. Akkasitti ajandaan gurguddaan wal dhabbii yeroo dhalatu wal dhabbii sana furuudhaaf yaada furmaataa dhiyaatu fudhataman argatu jechuudha. Ammoo wal dhabbiin yeroo dhalatu akka seeraatti hiikamuu qaba. Akka wal dhabbiin kun jaarsummaadhumaan calluma jettee atis dhiisii jedhaanatu hin ta'in sirnatu jira sirnattiin waan sana furtu. Fakkeenyaaf amma adda bilisummaa Oromoo yoo kora sabaa godhatee rakkoo amma dhalate kana furaa jedhamee hoggaa himamu maal tanqate maaltu bade maaltu maal ta'e isa jedhutu ilaalamaa jechuudha. Yoo namni akka seeraa ala deeme yoo jiraate seera sana iddootti deebisu. Seerri cabeeroo ta'e seeratu iddootti deebi'a. Seerri sun akka inni hojii hojjetu. Namni badii hojjete immoo gaafatama isaa booda dadhabe immoo aangoo gadhiisaa jechuudha. Bakka akkasiitti. Namni dhaaba hoogganuu dadhabee harkatti bacancaree bara namoota aangoo qaban aangoo yeroo hin jedhu qaamota hojii raawwachiisan mootummaa keessattis bakkuma garaagaraatti yoo waa isaan harkatti bade akka malee ta'e rizaayin godhu. Ofii isaaniitiin rizaayin godhu. Kan namni irratti guungumuu qofaa miti otuu namni iyyuu bu'in jedhin xayyaaratu kufa. Nama fudhatee galaanarra kufa yookaan dirree irratti kufa. Prime Ministerii sababa kanaan aangoo gadhiisee hin beekan. Paakistaan haa ta'u Indooneeziyaa haa ta'u yaadadhu. Prime Ministeriin tokko sababa xayyaarri sun kufee namni dhumeef mootummaa isaa jalatti ta'e wanti kun mootummaa inni bulchu jalatti waan ta'eef amma namichi kun isa miti kan xayyaara kana kuffisee balleessaa isaa miti garuu there is something wrong na jalatti wanti badee jira jechuudha. Somewhere caasaa koo keessatti iddoo tokkotti wanti badee jira. Anatu itti gaafatama jechuudha. Namichi inni dura jiru sun gaafatama qaba. Keenya immoo badii gurguddaan dhalatanii murtii dogoggoraa fudhatanii lubbuun nama hedduudha badee bobbaa sirna alaafaa taasifame
humni keenya qisaasame yeroon keenya qisaasame yeroo garagaraatti kufuu ka'uu kufaatii sanaaf namni itti gaafatamu hin jiru. Garuu kufaatii sana immoo kan afeere qaamin isaa inuma jira. Isa kanatu gaa furmaata yeroo argitu yeroo furmaata yeroo barbaaddu bakka badiin jiru bakka rakkoon jiru adda baasteet badiin sun akka lammata deebi'een dhufne cuftee sirreessitee gara fuulduraatti deemta. Isa kanatu hin barbaadamu gaa dhaaba keenya keessa adda bilisummaa Oromoo keessatti waggaa 20 darban kana waan namni tokko yookaan lama barbaadu qofa murteessinee fi yoo ka'uudhaaf yoo walgahii teenye malee 100% akka dhaabaatti socho'aa turre jechuun rakkisanaa. Yeroo tokko wal dhuunfachaa yeroo tokko mee yoo dhaabichi diigama jechaa beekaa dhiisaa yoo amma kaanee kana jenne dhaaba kana immoo ciruma isheen horkatti baddi warri kaanis nurraa kutanii kanaaf kun immoo mee amma tokko waliin deemna jechaa tirachaa as geenye malee wallabbiin kanaan dura yoonuma ture. Mee keessattuu amma waggoota lamaan darbee kana erga gara biyyaatti deebitanii karaa nagaatiin qabsoo akka geggeessitanii araariin bu'ee simannaan ho'aan isinii taasifame kaase biyya keessatti carraa uummata ofiitiin wal argu carraa dhaaba kana gara injifannoo inni hundaa'eef itti fiduun carraawwan jiru ture. Amma immoo filannoodhuma qophaa'amaa fi jiru kanayyuu wal dhabdee hayyuu duree fi itti aanaa hayyuu duree akkasumas koree hojii raawwachiiftuu jidduutti uumameen carraan sunis cufamaa jira. Dhimma kana isin hoggansa buleessa waan ta'eef durumaa kaastanii furuudhaaf carraaqqiin gootan ture. Waa'ee biyya galuu fi deeggarsa uummataa argachuu simannaa gurguddaa argachuu yoo laalle dhuguma uummati kun adda bilisummaa Oromoo maqaasaa asxaasaa ni jaallata ni fedha kaayyoo isaas kanaaf kan nu simate nu beekee miti qajeelaa nama kamiiti daawud nama kamiiti abaluu nama kamiiti jedhee beekee miti ABO waan jedhu beekaa tarii namooti muraasi naannootti dhalanne namooti naannoo keessatti dhalanne nu beekuu danda'a ta'a malee irra guddaan Oromoo ABO dhumatu gala jedha ABO simate malee nama dhuunfaa miti. Gaafa nu simatu humna guddaadhaan nu simate masqala addabaabaayii asuma hora Finfinnee kanarratti uummata miliyoonaan baheetu nu simate garuu humni sun hin qisaasame. Baay'ee qisaasame nurkatti. Har'a yoo masqala addabaabaayii kottaa hiriira jedhee ayidureen waame. Namni 2,000 kan 3,000 waan natti hin fakkaatu. Gaafa sana garuu gara miliyoona 5tu bakka sana ture. Garii moo achuma nu dhiisee deeme. Achuma dirree marra nu dhiisee deeme. Maa wal lossina. Otuu wal dhaga'uun jiraate, otuu wal hubachuun jiraate. Kun akkasa ta'u kun akkasa ta'u jennee yaada dhiyeessinu otuu ka fudhatama qabu jiraate waraqata peejii 20 fudhatee namni aduu keessa dhaabbatee uummata miliyoona 20tti naasa'u. Harka sadiitu nu dhiisee deeme gaafa sana masqala baay'ee nu gaddisiise wanti sun. Kaan bakkee bulee, agabuu bulee, bishaan malee, nyaata malee kan kiiloomeetira 400 deemee dhufee jira. Silaa uummata akkasii meeseejii itti dabarsine meeseejii gabaabaa ijoo dubbii kaan yeroo biraa walitti deebina jennee biraa deebuu dandeenya turre. Hoogganummaan keenya guyyuma gaafa seenirraa jalqabee gaaffii keessa seenuu jalqabee nurka qisaasame itti dhimma hin baane kaapitaalii guddaa ture wanti kun ittiin gargaaramne akka silaati immoo dhufnee hojjenna jennee biyya kana keessatti restructure of goone sochoona kora sabaa godhannee hojjenna jennee caasaa haaraa hoggana haaraa cimaa tokko baafanna jennee didame kun gaaffii tokko ture. Rakkooleen egaa baay'eedha rakkinni yoo rakkoo sana hin himnanne baay'eedha. Rakkinichi gaa dhalate. Otuma eeggannoo yoo kaggoone kanatu ta'a laata yoo kaggoone amma immoo sababa kanaatiin immoo ammas diigumsi dhalataa laata jennee meeqa biraatuma dabarru otuma eeggannoo walgahiin tokko addanatti ta'ee walgahii waamame sana ayidureen ofii isaati irratti argamuu waan hin dandeenyeef
waanuma ofii ayyamee waanuma ofiitti walii galee waamame ajandaa isaallee ka beeku hin beeku jedhee halkan tokkotti dhaabicha diige. Sana carefully handle gochuudhaaf baay'ee tattaafanne akka diigumsi sun hin taane. Matuma keenyaa nu baay'ee tattaafanne olola nurratti oofame aggressively wanta nurratti deemame sana otuu respond hin godhin afaan nagaa haasofne rakkoon kun maalirraa dhufee wanni jedhame ayuduree fonqolchuudhaaf ka jedhudha. Ijoon dubbii kanuma kaayyoos miti. Ayuduree galagalchuu ishuu guddaa miti. Ayuduree galagalchuu wanti jedhu immoo hin jiru. Ayuduree ni jijjiirama. Anytime jijjiiramuu danda'a. Yoo balleessaa godhe immoo ni uggurama yeroodhaaf. Ugguramee hanga korri sabaa hanga qaamni safilee murtii itti kennutti ugguranii kaa'uun ni danda'ama. Kun wannoo guddaa miti. Dhimma nama tokkeedha. Decisive miti nam tokko qabsoo jaarmiyaa tokko keessatti murteessummaa hin qabu. Murteessaan structure isaatii jenna. Structure caasaa isaatii. Caasaan isaa intact yoo jiraate namni sun irraa jijjiirame, irraa bu'ee, irraa kufee homaa waan tokko waan hin qabu. Nu biratti garuu hoggana jechuun dhaaba jechuun namtummaa tokko ta'e. Kun fudhatama hin qabu jennee dinne. Yeroo baay'ee akkasii shaakalamee spiritii akkasii uumanii, saayikooloojii akkasii uumanii, kaltii hin taane uumanii, personalitii kaltii akkasii cabuu qabaa jennee jechuudha. Isoo cabsuutti jira ammayyuu. Nam tokkeen Oromoo keessatti olaantummaa hin qabu. Aadaa Oromoo keessatti sirna gadaan bullee Oromoon sirna dimookiraasiitiin nama file tokko teermiin isaallee otoo hin gahin yoo balleessaa qabaate hin buqqisa. Buqqisaa jedhama sirna gadaa keessatti. Uproot godha. Hin kaasa achii kaasee wannoo godhama. Namni maybe waan amma ilaalchi akkasii personalitii uumachuu symbolize godhanii nama nugusa tolchuun waan hin jirre tokko waanuma hin fakkaanne tokko waatti uwwisanii maqaatti tolchanii wannoo gochuun warra Abisiiniyaa warra Noorzii bira ni jira. Achirraa dhaalame na fakkaata wanti kuni. Oromoo keessatti immoo hojjetu wanti akkasii. Oromoon waan diversified ta'e democratic society dha. Kanaaf rakkoo kanallee hin furrennee gaafatti dubbannu tuffiidhaan nu dubbisuu iyyuu diduu nu arguu dhabu maal yaaltanii jettee kanatti na gaafatteef gaafa inni manaa bahee dhufu teekstii godheeraa fanasitti. Dureen waajjira dhufaniiru mana bahanii waajjira jiru jennaan baga baatee rakkoo dhalate kana furuudhaaf deemtee ati mana deemtee waajjiruma ga'uun kee tarkaanfii guddaa tokkodha. Rakkoo kana furuu irratti steepiin guddaan ati argamuudha. Sababa isaa namni hojii haasofnu hin jiru ture gaafa sana hoggana keessa. Inni mana taa'ee dhaamsa dabarsaa. Inni warri inni itti dabarsu immoo olola oofu. Namatti gamasii teessiftee hojii haasoftu hin jiru. Ammas inni bahee dhufe walitti nu qabee asitti nu haasofsiisa jennee eegne hin goone jechuudha. Waan nuti jaalaraarsos mana dhaqee dubbisee dhiisaa jedhee jechuudha bakka waan hin barbaachisu. Jaarsolii mana dhufan hin barbaachisu jedha. Isa booda yaaliin adda addaa godhame hogganooti gadaa darbee yaalanii ni dubbisu hin didaa. Dhimmichi immoo boordii dhaqee boordii birattis yeroo lama sadii ilaalame murtiin yeroo lama sadii darbe boordiidhaan nuti ni fudhannaa hin didanne. So isa dhumaarra gaa kora godhadhaa jedhee miseensatti labse boordii waan godhu dhabee miseensota isaa dhaabichi ofuma isaatiin kora godhatee hoggana filate malee hoggana amma jiru kun hoggana kennuu hin dandeenye jedhe. Nus kanuma jenne hoggana kennaa hin jirru jenne practically maa obsomu. Gara koraatti hin dhufna. Amma kan isin dubbisaa jirru erga adda bilisummaa Oromoo hayyuu duree Araarsoo Biqilaatiin durfamu isin immoo ittaanaa hayyuu duree taatanii hooggantan erga kora taa'ee filatee boodadha waan ta'eef daawwattoonni keessa akka hubataniif mee kora kana bira osoo hin gahin komiinii gama hayyuu duree dhaabichaa obbo Daawud Ibsaatiin durfamu himu garreen nurraa cite kuni paartii biyya bulchu paartii badhaadhinaatu bitate
bitamaniitu shira dhaabicha irratti hojjetaniitu dhaabicha iddoo lamatti qooduudhaaf shira nurratti hojjetanii komii jedhu kaasa. Maal jettu meesin? Isa kana deebisnee yeroo garagaraatti illee jennee silallee jalqaba irratti kan keenya irratti hin jedhin malee nama label godhuun tooftaadha. Keessaa waa duree isaa amma aangoo irraa bu'e kana biratti nama maqaa namaa xureessuun nama beekaa tokko xiqqeessanii ofii guddaa fakkaachuun nama qabsaa nationalist Oromoon nationalistii tokko fuudhanii nama yaalaalataa gatii hin qabne godhanii ofii radical of gochuu fakkeessuu radicalize of fakkeessuu militantii of fakkeessuu afaaniin just afaanuma malee hojiidhaan hin jiru. Leencoo Lataa fa'aa maaliif warra akka Diimaa Nagoo fa'aa warra Adda Bilisummaa Oromoo lafaa kaasanii ijaarani? Nullee boodatti dhufne maqaa meeqa kennameef? Galaasaa Dilboo gaafa wal dhaban waan irratti wal dhaban sana dhiifamee ejentii diinaatii jedhama. Lukkee diinaa waan jedhu tokko jecha lukkee diinaa jedhamutu tolfame. Lukkee diinaa isheen jettu kun egaa hanga dhaqanii kanaan mo'anitti lukkee diinaa jechuun ejentii diinaa jechuudha. Nuti baay'een keenya gariin keenya kanan fudhannu. But official ani gaafa sana daayirektara Sagalee Bilisummaa Oromoon ture. Jechoota akkasiin gargaaramuu jedheen dide jechuudha. Maandeetii moo nan qaba wanno gochuudhaaf editariidha. Tokkoffaa waan safuu hin taane. Safuu Oromoo keessa hin jirre. Waan tokkummaa Oromoo diigu. Gandaan, amantiidhaan, lagaan, ilaalcha siyaasaatiin garaagarummaa Oromoo keessatti uumu hin gargaaramu jedheen cufe. Sana irratti hin cufe. Galaasaa faati lukkee diinaa jedhamaa ture jechuudha. Otuu waa takka waldhabbiin Adda Bilisummaa Oromoo keessatti Galaasaa fa'aa fi qaama biraa gidduutti dhalate otuun dhagahamin karaa keenyaan akka itti cufne dabarsine booda irra turanii dhagahama. Maqaa namaa kennuun ni ture. Kamaal fa'aa gaafa dhufan simanne sirbinee sirbiyyuu bahee fi namas gaafa ture namoota addanaa boobaa diinaa jala ta'anii hojii hojjetaa turan gaafa dhufan simanne maal jenne booda deemsa keessa gaafa wal dhabban wayyaaneen nutti ergee jedhan. This was officially jedhan. Officially yeroo hin jedhu namooti hoggana ta'an akkasitti namatti dubbatu garuu ejjennaa Adda Bilisummaa Oromoon turre kana ibseeran LTV irratti gaafatame akkasitti dhugumatti wayyaaneetti isinitti ergee jennaan miti jedheen Adda Bilisummaa Oromoo ejjennoo akkasii ibsa akkasiis baasee hin beeku namooti dhuunfaa garuu jechuu danda'u. Nu keessa ammas waan nama nuun jedhamu kun birrii ammasii fudhatanii birrii miliyoona 30 fudhatanii gaafa immoo miliyoona 25 fudhatanii jedhu nuyi nama ja'a gaafa sana maqaan kan kenname nama ja'atu birrii miliyoona 26 fudhate birrii miliyoona 25 fudhate waan akkasii. Uummati immoo akka nuti itti jiraannu ni beeka. Mana nuti keessa jiraannu ni beeka. Nama 10 fi 15 fa'itu mana tokko keessa jiraanna. Makiinaa tokko illee hin qabnu. Kontiraata birrii 500 guyyaatti. Birrii 500 makiinaa dulletti Corolla moodeelii waggaa 40 dura iseedhaan deemna. Hanga ammaa gaafa duraas arras gaafuma dureen waajjira kana kee jiru iyyuu akka sana jiraan arras akkuma sana jirra. Maqaa meeqa nuu kennanii maqaa keenya lafarra harkisan xeebatti kaa'anii gamadatti kaa'anii harkisanii waan barbaadan jedhan suuraa keenya gadi galagalchanii ol kaasan galagalchanii kanaaf badiin kan inni nu himatan mootummaatti akkas godhe jinni jedhan kun kijiba
levelingii makanaan dura tureedha kan jedhuun qabaa. Garuu waan dubbachuu barbaadu tokko kana keessa kanuma waliin qabee waggaa darbee yeroo asitti ol ga'ee gumii sabaa godhannu bakka dureen jirutti hoogganooti baay'een turanitti gaafa sanaa hariiroo mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin qabnu haa fooyyeffannu jenna. Konfronteeshinii dhumaan konfronti wal godhaa jiraachuun nuunis nu miidhaa, qabsoo kanas ni miidhaa, Oromoos ni miidhaa, miseensota keenyas miidhamaa jiru. Kanaaf akkaataa itti deemsa keenya biiroo itti dhannee dhumaa waliin haasofnee akka gufuun itti hin taane nagaadhaan akka wal dorgomnu haa dubbannu haa haasofnu hojii dippiloomaasiis haa hojjennu jennee murteeffannee kaane. Kana waliin immoo qabsoo karaa nagaa goona jennee dhufnee qabsoo hidhannoof qabsoon karaa nagaa wal makuun qabu. Namooti garii wal keessa deema namni miseensi wal keessa waan jiruuf daangaansaa haa beekamu. Warri sana filatan achuma nuti warri immoo qabsoo karaa nagaa filanne kan keenya hojjennu naamusa isaa gargarii kun wal makachuu hin qabu. Tarii wanti mootummaa ijoolletti nu buusu kana daangaa kana haa sirreeffannu. Gaafa Eertiraatti dhufne Lammaa fi Dr. Warqineen gaafa dhufani wanti nuti waliin haasofne akka Oromootti dhimma Oromoo irratti dantaa Oromoo irratti Oromiyaa irratti waliin hojjennaa jennee. Wallollaa anneechi geenye booksiidha walitti seennaa jenneen dhufne jechuudha. Yeroo bobbaanes uummata keenyatti simaa gaafa turre dhaaba biyya Oromiyaa bulchu gaafa sana OPDO ture booda ODP jedhame dhaaba Oromiyaa bulchu dhaabotii Oromoo akka kaafaa ofaa war dantaa Oromoo tiksuu irratti intarestii baay'ee jira biyya kana keessa. Keessaa gara kaabaarraa ka dhufu naannoo kana irratti intarestii ka qabutu jira. Isa kana akka Oromootti bilookii tokko tolfannee garaagarummaa qabnu immoo gidduutti dorgomuu dandeenya ni rakkoo hin qabu jennee kana labsaa turre uummatatti gaafa deemu. Tok listii baafannee kan haasofne keessaa qabxiin tokko kanadha. Maaliif akka ta'arraa otuun carraasaa argadhee Shimallisiin dubbisee Shimallis maal waan kana dhiisaa waan kana akkasa goonu lakkiin ta'u kun yoo hin jedhe maal rakkoo maalii qabu? So wanti ta'e jiraate akka yaadaatti akkasitti adeemnu jechuun ni jira. Bifa kanaan adeemnu jechuun jira. Waan maallaqa fudhachuu bitamuu maalii jedhamu nuti shilingii tokko iyyuu mootummaa kanarraa waan arganne hin qabne. Otuu arganne garuu hin barbaanne. Mootummaadha. Mootummaan paartii ni gargaara. Otuu arganne fuunee hojii qabsootiif oolchina. Tu dubbannu birri miliyoona 4 nuu kennaniiru barreen gaddaa. Kan Daawud fuudhe kan akka jaarmiyaatti kennameera. ODP irraati maallaqa fudhachuun ani nuti hin fudhanne waan amma isaatti nu kasasan kana waan akkasii hin jiru garuu mootummaa kana akka diinaatti ilaallee kasafna yoo ta'e Daawud maaliif harkaa fuudhe maallaqa sana gaafa sana? Makiinaa isaan kennani makiinaa Dr. Abiy ajajee VAT'dhaan deemaa jira Daawud. Amma this time. Ani garuu miilaan hin deema. Raayidii fudhu kottu naan jedha amma riyaan koo. Makiinaa tokkitti qabnaa yoo raayidii fudhu kottu naan jedha. Maaliif akka taatu nu makiinaa nuu kennanii mana nuu kennan manni kennameef nama kanaaf. Maaf akka taa iddoo biraatti ta'e hin taane jechuudha maaf hin jedha. Otuma ta'eyyuu waan akkasiitu jira. Mootummaan akka mootummaatti yookaan immoo qaamni biraa tokko yoo hariiroo nagaa yoo waliin qabaatte hojii keetiif si gargaara malee waan si miidhuu hin qabu. Jaarmiyaa diiguuf garuu karaan bantu. Inni dhaabi keenya
irra deddeebi'ee kana jechuu barbaadu adda bilisummaa Oromoo gaaffii Oromoo irratti dhimma Oromoo irratti gaaffii qabannee kaan irratti eenyu waliin iyyuu negotiate hin goonu isa kana gadi jabeessinee himuu barbaanna.